fuutan an haqa kiyyan barbaadamu xubaa keessa dhaabadhee fide hundi keessanuu beektan akka maalani tulu ijoolleen tun lamaan immoo waan anaaf Imraan jidduu jiru hin beekan waan hin beekne ragaa naaf hin ta'in ragaa takkan barbaadu ragaan kiyya rabbii fi namoota natti dhiyaatan kakaleessa isa beeku qoy callise namoonni gugurdaan jaarsonni irraa haasanillee didan isinii warri waan ragaan kun isin bira jiru yoo isin irraa haasoftan inni በጣም ደስ ይለኛል ደስ ነጀ garuu ijoolleen tun an obboleetti tiyataate waan kijibaa yoo sarra keettan isin daggaru waan dhugaati yoo deemte immoo eenyuma bira sin dhaabadha Imraan sirraa nyaate narraa nyaate si tumee eenatum si waraane eena waraan wanni inni na godhin hin jiru kana bichaa miti ka gadiin bahin baay'eetu jira garuu suusin tuni kaleessa galgala jaarsa qabdi viidiyoo jaarsatti ergi akkas jettee narraa haasawutti turte ani wanti ani miidiyaa irra bahee dubbadheefi ni arrafama dhibbatti ani dubartoota na jala deemtee maqaa arsiitiinis maqaa baaleetiin naarasaattu I don't care daantaa irra gahu garuu dubbii hiyyaa ka isaa keessa haala obboleettummaa seentanii dubartiin takka akka maqaa kiyya yakkitaniif fedhuwaan ani isinitti hima kana bichaa isin jechuu barbaada obboleessa ko ayye galatoomi Imraan maal dubbachuu edda asirratti kennu wanni jiru dubbii durastis kan jedhaa turre ani waan kana wallahi dhugaa dubbachuuf fiqiree hedduu tokko galatoomi ilmi namaa kamuyyuu ummanni dhagaa asirratti ummanni Oromoo akkanarraa naasofne hin jenne ummanni Oromoo haqasii haa baaftu shamarran natti dhiyaattee midhatti hin beenne jettee dubbii kijibaa haasoftu hin fedhu jedhe ani ila dhageeffadhu tokkoffaa dhugumatti goobasiidha maaliif haqa keetillee kan baruu danda'u namni gaafa namni dhugaa qabu qofti namni dhugaa beeku qofti si dubbateedha ijoolleen marti ol baatee namni marti si fakkaate amma yeroo ammaa kanatti isin lamaan daldala siyaasaa taatanii jirtan ka gamallee naggaadonni jechuudha ka ajandaa barbaadu isin afarsuu jira ati garuu akkatti afaan qabsiisuu warra afaa hudduu nutti haasa'u kana galatoomi taankiu sigalee ansi galateeffatu barbaadetti Imraan dubbadhoti yaada kee okay wallahi waan hedduu takka nama ajaa'ibuudha anaafisiin directly nama wal jaalate nama waliin laayifii dabarse guyyaa takkallee gadi bahee tiktoka kanarratti mistira isiillee waan anaafisii walii barreessine waan anaafisii walitti haasawa qabnu akkamitti akka waliin dabarsine miidiyaa kanarratti naasoyne garuu mucayyoo tana tan dogongorsellee ilmuma dhiiraati warruma diina anallee ol baasuu barbaadu isiillee ol baasuu barbaadu jidduu kanatti ammoo fooloo barbaachaaf namni dhufee isaan haalaalaniif jecha waan kana godhan ani mucayyoon tuni hammeenya guddaa natti qabdi jedhee yaadu andammoo har'allee borullee isittiin qabu alala endo gongorin habibi ana namni na baase jiru ana haqa kiyyaa fi dhiiga kiyya ton na baase malee namni takka nama deemuu miti ani dubbii sobaan dubbatiin ta'a soban dubbatti dhugarattoota namni onna baasne haqa kiyyatu onna baase mucaan akkana waraanee jettee akka waan anaaf si jidduu turte na warri jidduu kana seentanii uma argitan laqaallaytan inda gaamame sagaleen kiyya warri jidduu kana seentanii anaafisii jidduu namni tokko daanyaan turre ana isiidha rabbiin bicha beeka anaafisiin keessaan akkuma isin iyyuu jette namni hedduu namni guguddaan namni waan kana beekuu danda'u qabee jira waan kanallee anaafisii waliin turuu beeka malee waan anaafisii jidduu ture anaafisiidha rabbi beeka wallahi laazim isin illee beekta anillee beeka rabbi illee beeka maaliif jennaan bakka wajjin nyaannetti bakka wajjin ciifnee kaanetti maal akka isii godhe maal isiin akka na goote anaafisii qofa beeka malee namni tokko nama jidduun turre namni tokko kilaasii lama keessa ogale kilaasii san keessa namni sun galuu beeka malee kilaasii san keessatti maaltu akka adeemame namni irraa beeku hin jiru hundinuu social media kana wayita baanee haasofnu akka namaatitti taayaan akka namaatitti taa dubbannu jechuun barbaada fikiriiti yagala toomiin fixannaa lafeetiyya anaafatti waliin ciifne waliin kaane waliin nyaanne waliin dhuyne ummanni kun nurra hin deemini keessaan fixannaa geeffadhee jira lafeetiyya geeffadhu obboleessoo qalbii kan keedhii sitiitti ilaal qalbiin kakaleessa taphachaa turte ni tara haqa kiyyanaa deebisi sirraa qabu haqa kiyyanaa deebisu baattu sirraa gadi hin bu'an haga lubbuun jirutti kanuma maaliif dhageeffadhu yeroo takka jiruun jedhame waa dabarsaa yeroo takka bicha Doktor Turi Duri dubbanneet nin dubbanneet Osmiyyee ayyee dubbadha Fikiree
galatoometi maalifi Imraan wajjin nyaattee wajjin dhuide dhugaa dubbachuu akka amma dubbatte kanatti yaada gaariidha maalifi namni tokko nama nyaattee wajjin dhuide tokko uma barbaadellee haa ta'u sitti illee abilleessuu hammeejiin isaa sa'uunu nama wajjin nyaatanii dhugan hedduu tokko namatti ulfaata ati intala shamaraati kara kamiinuu yoo kasimiidhu taate inni kuni kara humnaatillee yoo ta'e sirra humna qaba waan ta'eef ilmoo dhiirattis miidhuu danda'a dhugaa keetillee sii barraa innis wanni akkuma haasaamaa jiru akka naa galetti ani mucaan kuni waan agartee waan simiidhe kana wanni dhoyse hin jiru haqa keetillee kabiratti badde wanna jirullee hin jira jedheeni nurrattuu amanee jette jaarsonni sunillee wayiteerra dhuftee haasoo sii galee nurrattuu amanee jira hayti sii bira jirtii kennuu dide namni tokko biyya namaa kana keessa jira akka nama tokko carraaqataa jira innillee yookiin waarshaa birrii wayinuu daanu akkuma nuhi olii gaffiine waa argamsiisu kana olii gaffiige waa argamsiisa yoo hayti feetu kabiratti badu taate guyyaa takkatti namaa galchuu hin danda'u ilmi namaa jechuudha sii galee jarri sunillee ariifatanii irra si baasuun kee tokkoffaa irratti ulaa badaasitti banee jira qillee seensanii jiranii walumaa galatti atamma fikriyyee wanni gootu mana mara seentee waa'ee isaa hin haasayin Imraanis mana mara deemtanii waa'ee isaa haasayin dubbii kana jaarsi qabamee lafarra jiru hin jiraami yoo danda'ame namoonni itti dabalamuu barbaachisullee ati fikrii nama naa ta'a jettu ijoollee biyya keessanii miidiyaa hara sooshaal miidiyaa hara namni dhabeen jiru nama qabdaatillee aanaa alii qabda gosa qabda fira qabda sii galee biyya namaa kana keessa jechuudha. Kiyaan nama jaarsummaa dhageeffaddu obboleessu haasofteen fitini dubbii fageessi ilaalaan siifini madalagaan qaba deemutti jira. Kiyaan nama jaarsummaa miti jecha namaa fudhachuu danda'u. Kiyaan nama maallaqa nyaatee ani hin nyaanne jedhee waakkate. Ani ka'ulseen waa'ee isaa seenaa isaa haasa'u osoo hin taane ijoollee shamaraa ijoollee obboleeyyan jettee fakkeessitee waan keessa hin beekne waa'ee kiyyallee takka amma kaleessa intalummaan tun jechuudha Dr. Suuti ta'etu tun viidiyoon Itoophiyaa irratti argame jira karagaa wajjin jiru oduu biraa haasoftan isiin waan hin beekne narraa naaseena dabale kiyyaan nama maallaqa kennuu miti jechuudha. Nama kalaama nagaa namatti dubbatu miti an dhugaa jirtu sitti maati isarraa maallaqa fuudhuun no never hin argitu abadan. Yoo dubbii kijibaa fuudhuuf eegalte irra doktorti malee. Meeqa sirraa nyaate mallaqa isaan asii galchaa meeqa sirraa nyaate? Abbo. Mujaan bahuudha yeroo tokko dhiifama bahuunedha. Ana fikir wanti na dubbise dhiifama sii gaafadha dubbachuu kiyyaaf dhiifama fikir. Uummata Oromoo dhiifama garuu dubbachuu kiyyaaf garuu maaliif isaan tol beekan maaliif suusiin tun jechuudha. Wanti isiin haasaa bulteetu na dubbise malee wallahi wanti biraa na dubbisne ani isiif akka ba'ee hookan badnuma yaada isaanii isaan maan oliidha. Garuu waan isiin haasaa bulteetu na gubee dubbate malee yoo ka barbaachisu taate mucattii tana mas'uulummaa takkitti waan ani fudhu mallaqa uummata 400 wayii jiru kanarratti mallaqa aga ta'e na barsiisi mallaqa kee barbaannan ana keessa sii galcha miliyoona tokko haa ta'u uummata dubbiin meeqa barbaadda? No. Usmiye yeroo hedduutti kabajaa turre sa'aatii qoosaatii miti qoosatti hin jirru amma ka nyaatame maallaqa asirratti maallaqa ofiisii galchan maali jinni dhaaba yoo dubbii ilaaltaniif akka jaraatitti jaarsanii dabalama maallaqa mucayyoo galcha mucayyootti qoosuun hin barbaachisu abbaa fedhaa ta'u. Ma jaarsa guddaa biyyaa feen dubbate. Imraan yeroo tokko la jagaban. Dabarin dubbanna walaa dhageenyu qame. Imraan akka nama yaada kabajaatti godhee jaddisaa jira. Mee yeroo tokko la jagasa. Mee yeroo tokko Imraan. Kanaaf fikiriitii keessaa baay'ati uummanni machaaya akkanumaan nurra deemuu barbaadani. No. Dhaggeeffadhu mucattiin hin dubbattu dhaggeeffadhu mucattiin sagalee si ukkaamte dhaggeeffadhu mucattiin. Sagalee hin dubbanne mucattii waa kan beeknetti murtii qabachuu hin barbaachisu tokko yoo ta'e maal kennaatti kenna kun dhaggeeffadhu. Faddaani kaleessa osoo hin jallisee sodaa diinootiin sodaachifsanii jallisee kabajaa sii goonee taasisaa jirra waan barbaade. Fidda haqa kiyya naani kaleessa viidiyoon waraabdeef jallisee har'a hin calli. Ijoollee keessaan laaltallee quba qaba gaafadhee jirallee akka nama tokko ani mucayyootan hinumaan beekan. Gurraatti moo diimtuu isin beekasuma akkuma mana kana arge malee mucattiin beekon yoo gara mucattii dhaabatte naan jettan. Kanaafuu wanni danda'amu yoo dandeettan Imraanillee mucayyoolleen akkuma dura jaalalaa wajji jiraatanitti jaalalaa wajji hafuufan yookiin yoo liisan erga walii ta'uu didanii namni olliisuu danda'a. Maallaqa sii galchee rakkinna jara lamaanii jidduutti nagaa habuusanii akkasitti deemuudha malee dubbii babbaayisuun faayidaa takka hin qabu. Mucayyoon ka barbaaddu haqa ishii bichaa barbaaddi. Waraanamtee jirti mucayyoon tokko yoo ta'e.
Na dhageettanii jirtanii tumamee jiraan waraanee Shulluqa yeroo tokko dabareen akka hin bannaate. qoosaa miti. Shulluqa yeroo tokko bannaate mee gaafii Imraan irraa qaba. Shulluqa mee yeroo tokko Imraan koo hime. Imraan dhageemee Imraan ati loluun sirraan deemu sirraan tolu Imraan ati dhiisi bannaate. Ila amma Imraanin gaafii irraa qabaani. Imraan adama mucattiin tun akkatti baatee nama 400 irratti birrii hagana ga'u irraa qabaa haqa kiyya irraa qabaa jetti. Imraanoo haqa kana narraa hin qabduu jedheetiin sila mormaa jira moo? Dandeettii amma kennuuf hin qabuu kana jedhaa jira. Waan kana mee Imraan addaan baasii dubbaddooti. Yookaan gabbaanee sirratti duuluun ijoolleen agartee si arrabsuun si xiqqeessuun kun faayidaa hin qabu. Dhugumatti yoo mucayyoon tun haqa ofii kasi biraa qabaattu taate maan dubbanne Oromoon sirraa kafala yoo ofii dandeettiin qabaatiin. Amanee jira bara qabu maal taate dinamee garraa amane rasaasa ammoo ati waan dura darbes deebitee magaafatta. Koo rakkoon qabuuti qaati mee ila amma fakkeenyaaf fikiriin kaaftee dubbattee bara haqa kiyya. Ila dhagaye Shulluqa amma mucattiin haqa kiyya jira haga hayni kiyya naa bahutti hin dhiisuu jette. Imraanoo mucattiin tun haqa na biraa hin qabduu jedhamoo? Sagaleen kee Qabdiitii dandeettii amma kennuuf hin qabuu jedha. Imraan dubbattee mee Jira waan amma sagaleen kee dubbadhu Imraan. ila anaaf mucattiin wal jaalanne dhimma jaallattu waliin nu fide. Haga anaaf isiin addaan deemne waggaa tokkoof jeeshan. Viidiyoo qullaa na waraabee ilkaan narraa sochoosee wanni isiin hin haasofne hin jiru. Angaruu kana hunda hin goone. Yoo viidiyoo isii waraabee viidiyoo isii san postotee viidiyoon isii sun miidiyaa kanarra olii gad deemaa jiraate isii bichaa miti warri silaa dubartii taate hundi na gaafattu. Kana hundaan hin goone. Isiin anaaf badduu haa taatu gaarii haa taatu gaarummaa isiillee naasoyne badooma isiillee naasoyne na beektan sooshaal miidiyaa kanarratti. Isii waliin nyaadhee waliin ciisee waliin ka'ee miti saree Oromoo galabbatee irraa haasa'ee hin beekan. Galabbatuufillee hin taa'u. Yoo isiin waan kaleessa waliin nyaanne waan kaleessa waliin dhuyne laayifii kaleessa waliin dabarsan kaalkuleet gootee waraqaa irraa qabaattee hagana sirraa qaba yoo jette an kafaluudhaaf qophiidha. Walaakin gin gaafa wal jaalannee waliin ciisaa waliin ka'aa deemne san nama suuqii walitti banee miti osoo suuqii ta'e waraqaa qopheeffadhee iskiriptoo qopheeffadhee achirra barreessaa tura. Maaliif hagana baaftee hagana baase waan jedhamu achirra kaalkuleet godhaa deema ture. Garuu anaafisii sababa addaan itti baanee jira. Sababa sanillee asirratti haasa'uun fedhu. Amilee isiillee cabsuun fedhu. Waan isiin qabdullee badooma haasa'uun fedhu. Waan tare sun yaan lafee guddaa inu. Wanni sun dammoo waggaa tokkoof ji'a 5 erga tare. Anamma laayifii biraa keessa jira. Siigalee mucayyoo aga jaalladhe ta'an markaa qabu tana ji'a 9. Isiin tunillee intala arsiiti. Tana jaalladhe jedhee fikiriin miidhuun barbaadu. Siigalee waan taree jira ani har'allee mucattii tanaaf nama waan gaarii yaadu. Ani har'allee mucattii tana yoo isiin rakkattellee nama gargaaru. Yoo rakkaddellee akka nama Oromoo akka nama kaleessa laayifii waliin dabarsneetitti yoo na gargaartellee sun rakkoo takka hin qabu. Kana jidduu seenanii mucattiidhaan kana dubbadhu kana godhi jedhanii dubbii tolchanii fi wayita miidiyaa banatanii nama isaan deeggaru ol galfataa nama dhugaa dubbatu ammoo gad darbaa waan hin taane jidduu kanatti jecha hin taane dudubbatuun anaaf isiilleen fayyadu Oromoolleen fayyadu namummaafillee wanni akkasii sun borullee nu miidha. Akkuma anaaf isii irraa haasa'ame kanaan duras haasa'amaa ture. Osoo jechi nama miidhe osoo tiiktookiin nama miidhe milkii fi mucayyoo santu miidhama ture. Garuu sun martuu miidhamne haga haasa'ame kataazabame wanni sun martuu tarteertu mucayyoolleen dalagaa ofii irra jirti milkiilleen dalagaa ofii irra jira. Garuu nuti miidiyaa kanarra wayita baanu dhimmi nama lamaa gaafa namni wal jaalatu Oromootti hin himatu tiiktookitti hin fidu. Isiilleen gaafa na bira dhuftu nama dheessitu qabdi. Namatti nan himin naadhoo isi jedhaa turte. Anis akkasuma naadhoo isi nama jedhaani ture. Har'a garuu jibbaan dhufnaan tiiktookii kanarra dhufee namni kamiyyuu jecha isiin achi aartee dubbattullee gara biraatti hiikkata kaan asii dubbadhullee gara biraatitti oofaa jidduu kan laqallaquun isin hin barbaachisu. Nu kulliin keenya banii aadami ilma namaati. Kanaafuu waan isiin narraa qabdu yoo ka herregattee kaalkuleet gootee daftara irraa qabaattee ragaa waliin naa qopheessitu ansaniin kennaafi sanii achi fikiriitii an simmii dulleen barbaadu kaleessallee simmiine waan kiyyallee naasa'ii waan keellee naasa'u baniin abdulsuudhaa dhaabbatu. Salaamu alaikum warahmatullahi. Thank you galatoof Ibrahim. Baay'ee galatoof. Koo ani isarraa gaafii qaba. Uummata dhageeffadha dubbii lama isa gaafadha. Yaa aboo dhageeffadhu. Ati ilma musliimati. Amantiin kee amantii musliimati. Tokkoffaa hin kijibin.
ati anaaf intalli ka addaan baanee ji'a hagara anaaf ati ka wajjin turre waggaa tokkoof baatii 8 kunumsi mataan isaa dubbii kijibaa haasa'u gaafa dhaaba yaasii keessoof dubbii sobaan haasa'anii dhiyoo kana gaafa dhuftee narraa birrii fuuteyyuu hin beektati anaaf isiin addaan dabaane waggaa aganaatitti ji'a aganaatitti illee hin kijibe ani takka takkaanis garuu ani walumaa galteetti haasa'uu hin fedhu si wajjin wanni ani siin jechuu barbaadu yoo jiraate ati yoo haasoftu ilmadeen waan biraa ni kenna yaa fi waa'ee jaarsa gaafa nikaana hidhan gaafa nikaana hidhan keessa jirta ati abbaa kiyya moo haadha kiyya ati abbaa kiyya moo haadha kiyya nikaana hiite waan hojii gachiisun argite dhageeffadhu dubbii kijibaadhaan dubbii tolfachuudhaaf kijiba hinaasee naa'ii dhabee waan biraa dhugaa dubbachuu waan biraa akka ilma dhiirati taase aniin dubartii akka dubartummaa kiyyaa taata akka ilma dhiirati intalli kun haqa narraa qabdi hin kennu dhageeffadhu malee dubbii kijibaa hinaasee. Fikirii dhagaye ila akkasii miti qo'atillee miira keessa galtee dubbachuun gatiin qabu si galee haqa keetillee siin baatu. Ati amma birrii kee kana kaashii itti kennite moo akkuma nama waliin jaalalaa wajji dabarsee tokko itti kennite mee waan kana gaafachuu barbaadde na jaarsota irratti amanee jira jaarsota dhaqii keessan gaafadhu garuu jecha inni darbatu asirra deemee miidiyaa hedduu jala deemee darbatu onna seensise malee jaarsota irratti amanee jira sagalee isaattu jira ragaa guututu jira kuni dubbii sobaa miti ka asirra bayyaa ummata kiyya namichi immoo wanni naasoo kan biraa wanni nu haasofnu kan biraa ani isiniin kabaja hunda keessan dubbii kana baruu beekan siifaniin gaafadha kanaaf ani kanaan alatti haasa'uun barbaadu ana zala taa'ee dhageeffadha kalaama takka waa'ee kiyya dubbatu taanaan namicha ittiin nan asirraa gadi hin bu'u beekadha ani sitti meejja hin bayna ayya siifana dubbatu mee bakka maayikii qabadha siifan dubbadhu kukeetu maayikii qabadha ijoollee kana bakka tokko siifan dubbadhu argamuuni bareeda sinii galee irraa wacamee dhiifamee deemurraa falatti barbaaduuf asirra jirtan mitiire falatti barbaannee deemna. Imraan mucattiin kun si nyaachistee si dhussiistee biyyarraa si fiddee hadha bakka kana geesseetta. Mucattii kana galatoomii jechuu qabda. Jalqaba amma galatoomii waa hundaanaa gootee jedhi. Kanuma qofa sirra barbaada dhaggeeffadhu. Biyyarraa si fiddee xayyaara qabde beeytaati. Waan anaaf isii Muitii qabadhu Imraan nama jala naasa'ini yeroo namni haasa'u piliis Imraan muitii qabadhu. Mee akka dhiiraa taasifnu Imraame hundi keessan callisa. Nam takka galataa namni galata Imraan muitii qabadhu. galata rabbii beekuu hin danda'u. Si galee dhugaadha mucattii kana wajjin hadha kana si geessise namni Oromoon bar ixaa laallatti yookiin iddilii laallatti yookiin carraa akka hiikkatan itti hiikkadha. Intalli takka yaa gaafa qee namaa dhuftu haati kee abbaan kee isii irratti waa laalani. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam rizqiin gara sadiin jirti jedhu haadha manaa abbaa manaa ilmoo. Mucattiin kun hadhasiin sababa siiti kanatti hadhas geessee jirtu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu mucaa kanaaf galatatu mala. Keessaan illee yeroo si gaafadhu arraba baay'is taate akka miidiyaarraa miti. Si galee asitti mucattii kanaan galatoomii na nyaachistee ta'ee na dhussiistee ta'ee maallaqa keessirraa fudheera. Hadha immoo jaalalli koo hanqatee jennaan si dhiiseera. Tole maallaqaan gamnarraa qabdi. Oromoo maallaqaan gasiinarraa qabdi. Yoon danda'e nan kaffala. Yoon dadhabe immoo narraa kaffala. Yoo jette dubbiin kabaabbate. Dubbiin dhumate galuu wararrabsuu ati akkas turte abbaa manaa mucattiin kun abbaa manaa qabdi qabdi. Abbaa manaa sobsiisee mataa kiyyatti jechuudha. Hin beektaati. Abbaa manaa sobsiisee nan abbaa manaa maal obboleettii koo dhugaadhaaniif isiin nikaa qabna isiin gama sana teessee hangama kana taa'ee isiirraa nikaa buusee walittiin dhufnee adhammoo kunoo bultii qaba ilmoo qaba jedhee na haasofsiise. Ati lakki nama biraa si haasofsiisaa jirti jennaan kunoo namichi kana mitii siin jedhe. Naan jette. Tole isiin nama biraatii maallaqa kennitee si haasofsiisuu dandeessi malee abbaan manaa akkasiin jedhu naan jette. Tole ishii viidiyoo dhugatti isa dhugaa rabbiitti isiillee silleen beeku miti waraabdeetta. Tole maaf viidiyoo waraabde siin hin jedhu. Nam tokko yeroo waa fuulduratti kaayyooffachuu jedhu kaayyoo kamtu na baasaadha. Mucattii kana wantati viidiyoo waraabdeef ittiin qabuuf ittiin ofirraa fageessuuf kaayyooffattee lafaa qabda. Si baddalee jira obboleettii koo. Si jaalladhee si wajjin dhugeera bari ansoolaa guyyaa tokko waliin harkisuun waan qallaalii sitti fakkaatin. Mucattii kana wajjin waliin nyaatanii walii dhuddanii waan baay'ee si taatee jirti. Isiidhaaf galatatu mala galatoomi jedhi. Unkaan nama arrabsiisuu miti galatoomi naa gootee jirta.
Jaarsi birrii kuma torbaatti wasanee jira. Dhaggeeffadhu obboleessa ko. Illee ragaan bahin naaf illee ragaan bahin. Ila anaaf nama wal jaalate biyya irraa si ati biyya kana keessa jirta wayita isin na fiddu xayyaara na fideeran. Biyya keessa gaheera. Waan ati